Maqaa Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko amiin. ናሁ ድንግል ትጸንስ ወትወልድ ወልደ ወይሰመይ ስሙ አማኑኤል ዘበትርጓሜሁ እግዚአብሔር ምስለነ። ኩኖ ዱርቢ ዱርቡማadhaan ni ulfoofti. Durbummaan sunis utuu addaan ittiin hin ba'in ni deessi. Maqaasaas Amaanu'eel jettee ni moggaafti yookaanis maqaansaa Amaanu'eel jedhama. Hiikaan Amaanu'eel jechuu Waaqayyo nu wajjin jira jechuudha. Qulqulluu wangeela gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos akka barreesse qulqulluu Maatiyos boqonnaa 1:23. Abboonni koo, harmoonni koo, obboloonni koo, amantoonni kiristaanonni Kiristoosiin kiristaana jedhamtan maatii Waaqayyoo, ijoollee dubroo Maariyaam, ergamoota Waaqayyoof akkuma Waaqayyo kabaja isaaniif ulfina isaanii laateef kan ulfina laattaniif qulqullootaafis Waaqayyo kabaja isaanii laate isinis kabaja isaaniif laattan, biyya keessas biyya alaas kan jirtan, keessumattuu immoo amantaa Tawaahidoo Ortodoksiitti cimtanii jabaattanii sooma 7 keessaa tokko kan ta'e sooma nabiyaat yookaan sooma raajotaa, laguu raajotaa, raajonni Kiristoos samiirraa hin bu'aa, dubroo Maariyaamiirraa hin dhalata jedhanii dhalachuu gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos soomiidhaan eegaa turan. Sadaasaa yookaan hidaara 15 ka'ee haga muddee 28tti barri kun bara Yohaannis waan ta'eef Phaagumeen guyyaa 6 waan naanna'eef 28 bara Yohaannis yeroo ta'u, kanaaf dhalachuu gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos kana akkuma raajonni sooman isinis soomaan kan eeggachaa turtan maatii Waaqayyoon hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkam turtan. Waaqayyo abbaan keenya fayyisaan keenya gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos fayyaatti nagaatti nu eegee sooma keenya laguu keenya nagaatti fayyaatti akka nu soomnu nu jabeessee nu cimsee 2016 dhalachuu gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos ifasaa dhalachuu ifasaa baga nagaadhaan geessan, baga nagaadhaan geenye. Akkuma kanas qulqulluu Laallibalaanis dhalachuu Kiristoosii wajjin guyyaa tokkorra oolaa. Inni kun akkuma isiniin jedhe bara 28 taanaanii kan qulqulluu Laallibalaas baga nagaadhaan geessan. Egaa wangeela Maatiyos boqonnaa 1:23 irratti amma caqasame jecha gaarii, jecha gabbataa, jecha ittiin eebbifamnu kana kan barreessee qulqulluu Maatiyosiidha. Isin lakkoobsuma 1 kaatanii wangeela Maatiyos kana boqonnaa 1 yoo dubbifatan dhalachuun Kiristoos akka kana jedhetu tartiibaan otoo nutti himu dhufeetu durbummaan ulfoofteetu utuu durbummaan sun itti adda hin ba'in durbummaadhumaan deessi. Maqaan isaa immoo Amaanu'eel jedhamee ni moggaafama. Hiikaan maqaasaa Waaqayyo nu wajjin jira jechuudha. Waamicha maqaa isaatiif kabajna ta'u, ulfinna ta'u. Jechi kun jecha ajaa'iba, jechi kun jecha guddaadha. Hiikaan jecha kanaa immoo keessumatti warri wangeela lallabna jettan kiristaanonni yookaan maqaa Kiristoosiin of waamtan tasgabbiidhaan, qalbeeffachuudhaan akkuma amma lallabdoonni amantaa Tawaahidoo Ortodoksiis, amantoonni Tawaahidoo Ortodoksiis marri hundumtuu soomanii dhalachuu Kiristoos kana akkuma argatan
isinis soomiidhaan gaduuf qabummaadhaan maayinni durbii akkamitti durbummaadhaan ulfoofti akkamitti durbummaadhaanis deessi jettanii jilbeenfattanii harka keessan gara Waaqayyootti ol qabdanii iccita wangeela kana iccita kutaa kana yaa Waaqayyo naaf ibsi. Tokkoffaa dhalachuu Kiristoos argattu. Lammaffaa dhalachuu Kiristoosiif sababii kan taate. Utuu Kiristoosin hin dayiniin dura durba. Erga Kiristoosin deessee boodas durba ishee taate. Kiristoos kabaja isheedhaan laate. Kiristoos kabaja isheedhaaf kenne. ቡርክት አንቲ ማንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሲቺ ተፈስሒ ፍሲት ኦሚሊ ተጸጋ እግዚአብሔር ምስለቺ ኤርገማ ዋቀዮ ቁልቁሉ ገብርኤልን ዋቀዮ ብራ ኤርገሜ ዱፌ ጀጅ አፋት አከነትን እንጀ ከበጀ ጊፍቲ ከኛ ማረሚ ሁበቱ ኡልፍነ ዋቀዮ ሼዳ ከነ ሁበቱ ዋቀዮ ጭቲ ሳንዱ መከኛ ፋይብሱ ከናፍ ኤርገማ ዋቀዮ ቁልቁሉኒ itti dhiyaatee Yoosefiin maaramii fudhachuun sodaatiin ofitti fudhachuun sodaatiin isheen afur qulqulluudhaan ulfooftee jirti kan isheen deessus afuruma qulqulluudhaan jedheen ergamaa Waaqayyo kana jalqabetti Isaayyaas raajichi Waaqayyo boqonnaa 7:14 lakkoofsin isaa ilaa kunoo Waaqayyo ofuma isaatiin milikkita yookaan mallattoo isiniin kenna durbi durbummaadhaan ulfooftee durbummaadhaan ni deessi Amaanu'eel jedhanii ni moggaasu hiikaan Amaanu'eel jechuu Waaqayyo nu wajjin jira jechuudha Isaayyaas boqonnaa 1:9 lakkoofsisaa Waaqayyo gooftaan sanyii keessaa utuu sanyii nu hambisuu baatee Kiristoos eenyurraa dhalata ture Kiristoos samiirraa gadi bu'eera Addaamin akkana jedhee waadaa laateef Addaamin akkana jedhee waadaa galeef Addaam mootummaa koo dhaabatetti naftu waggaan 5,500 erga raawwatee booda samiirraa gadi bu'een mucaa keerraa dhaladheen si fayyisa kan jedhu waadaa abbummaa isaa waan tureef Isaayyaas garbichi Waaqayyo sanyii qulqulluu sanyii eebbifamtuu kana utuu Waaqayyo nu hambisuu baatee akka warra ijoollee Sadoomiif akka warra ijoollee Gamoraa taana giiftii keenya maaramii eebbisee kan nu kenne Waaqayyo akka ijoollee Gamoraa warra badan akka ijoollee Sadoom warra badan kan nu taansifneef Waaqayyo maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u eebba giiftii keenya maaramii Waaqayyo nurra oolchee haa bulchu. Kanaaf galata giiftii keenya maaramii facaasaa irratti Anti ውእቱ ገራሂት ዘኢተዘራ ውስቴታ ዘር ወፃ ምኔቺ ፍሬ ሕይወት ሰኝን ከንስረት ኡቱሂን ፈጫፈሚን ጅሬኛ ከራ ዱጋ ከንተ ክርስቶሲን ዴሴ ከኑላት ሲዳ ገለተ ጊፍቲ ከኛ ማረም ይረት አባኔ ፍሬም Egaa gaafa yeroon kun ga'u Kiristoos samiirraa gadi bu'uunsaa dubaroo qulqulleettii maaramiirraa dhalachuun isaa gaafa ta'u qulqulluu wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka barreesse Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 26 ka'ee guyyaa ji'a ja'affaatti Yohaannis qulqulluun Kiristoosiin dura dhaloota Kiristoosiin dura ji'a ja'a dursa Yohaannis cuuphaan kanaaf ji'a ja'affaatti ergamaa Waaqayyo qulqulluu Gabri'eelin Waaqa biraa ergameetu dhaqiitti dubaroo maaramiitti nagaatti naa himii ni ulfooftaa ni deessaa maqaasaa Yesuus jettee moggaaftaa maqaansaa Amaanu'eel isin jedhamaa maqaansaa Fayyisaa addunyaati ilaala Waaqayyo ni murteessa Waaqayyo uumaadha malee Waaqayyo isa kadhatu Waaqayyo isa araarsu miti loottuu sibaat erga fannifamee du'aa ka'ee booda kan kadhatu giiftii keenya maaramidha kan kadhatan ergamoota kan kadhatan qulqulloota kanaaf ji'a ja'affaatti ergamee dhufee gammadee ayyaana qabeetti Waaqayyo si wajjin jira isheen utuu mana qulqullummaa teessee jirbii utuu footu
Giftiin keenya maaramiin manuma qulqullummallee keessa maqdasa keessa galtee utuu seenteellee utuma teesseeyyuu hojii hiikne. Arrabisee kadhana, ijisee waan gaarii, lapheensee waan gaarii, harkisee hojiin inni giftiin keenya maaramiin. Akka harmoota keenya har'aa dubbiidhaaf hin ariifattu isheen. Gadoof qabdi malee gadoof qabduudha isheen. Araara qabeettiidha, ayyaana qabeettiidha. Dubartoota hundumaa keessaa adda baatee kan eebbifamte. Kanaaf hin bultoo Kiristoos kan taate. Nagaan kun maal jettee gaafatte? Atoo dubartoota keessaa kan eebbifamteedha. Ni ulfooftaa, hin deessaa jennaan. Ilaala erga nagaan kun maal erga jettee booda? Amma moomaa jetteeni? Akkamii utuun dhiiran arginii akkamittan ulfaa akkamittan daa'ennaan maali jalqaba anti wi'itu garaayit zaraa wustee taazar hin jedhamne hooyi jedhin ergamaa Waaqayyo qulqulluu Gabrieliin. Akkamitti naa ta'amu itti gaafatte ammas መንፈስ ቅዱስ ሀደረ ላዕሌቺ ወኃይለ ልዑል ይጸልለቺ kun yoomii bitootessa 29 yookaan magaabit 29 kun yeroo sanaa jalqabee yikunanni bakamati belanni isheen jennaan isma alboo ነገር ዘይሳነው ለእግዚአብሔር yeroo sanaa jalqabee gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos hojjaa gabaabaa qoma dhiphaat gidduut gadameessa giiftii keenya maaramiitti murtaa'e galanni Waaqayyoof haa ta'u saboota Waaqayyoo መንፈስ ቅዱስ ይመጽእ ላዕሌኪ ወኃይለ ልዑል ይጸልለቺ keessumattas ክርስቲያኖን ወር ወንጌል ለለብደ ጀተን መንፈስ ቅዱስ ሀደረ ላዕሌኪ ወኃይለ ልዑል ጸልለቺ መቤታ ግፍቲን ከኛ ማርያምን እኮ ቡልቶ አባ ቡልቶ ኢልማ ቡልቶ አፎረ ቁልቁሉ ታቴ ኤብሽን ወጀነታው አመስ ከናፍ የሮን ኩን እርገማ Waaqayyo ገብርኤልን እትሚደ ኡምስሴ የሮ ገኡ ኮኛ ቤተልሔም መጋላ ዳዊት ደላሳዋ keessat ኢየሱስ ክርስቶስ nu dhalate kabajni guddaan isaaf haa ta'u ulfinni guddaan isaaf haa ta'u Heroodis yeroo ኢየሱስ ክርስቶስ mootiin addunyaa fayyisaan biyya lafaa yeroo dhalatu dhaqaati iddoon itti dhalate ilaalaa kottaa nan ajjeesan jenneen har'as namoonni nu ajjeesuu barbaadan afaan gaarii nutti haasa'u ergaa gaarii nutti ergu afaan isaanii eebba keessi isaanii garuu hammeenya qaba kanarraa nu haa oolchu Waaqayyo warra akkasii immoo qalbii alaatuuf Kiristoos Heroodis dhaqaa ilaalaa kottaa anis dhaqeen sagadaa fedhe sabaa sagal hurjiidhaan geggeeffamanii waan sadi ixaana kumbii ixaanoon lakkannatu warqullu mangistuu yeroo dhaqan mucaa eenyudha wajjin argatu Kiristoos Iyesuusii wajjin argatan wangeela Maatiyos boqonnaa 2 lakkoobsa 11 gara manaatis ol galanii warri sabaa sagal saanduqa isaanii bananii ixaanaaf ilaala ixaanan jibbu namoonni baay'een ixaanni garuu harka fuuchaa Kiristoosiif dhiyaate ixaana akka ixaana fudhatetti kadhata konaa fudhadhu jedha Daawit garbichi Waaqayyo ixaanni nurgaa ixaanni tolaadha ixaanni eebbifamaadha ixaanni Kiristoosiif dhiyaate harka fuuchaa ta'e yeroo kana kennanii harka keessan duwwaa mana Waaqayyo naqinaa harka keessan duwwaa deessuu bira sin naqinaa kanarraa kan ka'e deessuu bira yeroo dhaqan waan xinnoo harkatti qabatanii dhaqu baga maaramiin si hiittee jedhuun amaareffaadhaan እንኳን ማርያም ማረችሽ ማርያም ታኖሮት ጊፍቲን ኮ ማርያምን kadhata isheetiin isin ajiraachistu jedham kana kennanii erga raawwatanii booddee yeroo manatti ol galan mucaa Iyesuus Kiristoosiin dubaroo maariyamii wajjin dallaasaawwaa keessatti argataniidha yeroo sana ergamoonni Waaqayyo ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ለእጓለ እማሕያው ስምረቱ سميرت Waaqayyoof kabajni ulfinnatau galannatau lafarrattis nagaan mucaa namaatiif yaada gaarii nagaan jiraachuu baannaan bahuun galuun daldaluun karoorfachuun biyya bulchuun jireenyi keenya hundumtu
gaaffii keessa gala. Ergamoonni Waaqayyoo sibaata ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ jedhaniitu Waaqayyoon galateeffatan. Kanaaf ቅዳሴ ዲዮስቆሮስ በፈቃደ አቡሁ ወረደ ሀበ ማርያም ተአንገደ በድንግልና ንጽሐ እግዚአብሔር ተወልደ ጊፍቲ ኬኛ ማርያም ኬሳ ከን ዕለቴ waaqayyoodha ilaala. ኢየሱስ ክርስቶስ jechuun waaqa jechuun ኢየሱስ ክርስቶስ jechuudha. እንዘ አሃዱ ሰለስቱ ወእንዘ ሰለስቱ አሃዱ ይሰለሱ በአካላት ምስባኬ ጉያ ሰነረትሙ ማል ጀዳ ነገስተ ተርሴስ ወደሳያታ አማሃያበው ነገስተ ሳባ ወአረብ ጋዳ ያመጽኡ ወይሰግዱ ሎቱ ኩሎሙ ነገስተ ምድር ፋርሳ ቶርባተሚ ቶኮ ለኮብሳ ኩዳን ወሪ ሞቶኒ ተርሴሲ ፊ ዳሳያተ ወሪ ጀደመን ሞቶኒ ሳባስ ኢሳን harkafuucha fuudhaniin dhufu ni sagadu jalqaba raajii waaqayyoo dubbatame. Saboota waaqayyoo qulqulluu Yaareed duggaa isaarratti beezaa kulluu aalamii yoom tawalde. Fayyisaan biyya lafaa Iyyasuus Kiristoos har'a samiirraa gadi bu'ee dubaroo maaramiirraa dhalatee beezaa kulluu aalamii yoom tawalde. Inni dhumaa qulqulluu wangeela gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos akka barreessetti Yohaannis qulqulluun boqonnaa tokko lakkoofsa tokko ka'aatee dubbisaa wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko waaqayyo sagalee ture sagaleenis waaqayyoon bira ture jedheetu ቀዳሜሁ ቃል ውእቱ ወውእቱ ቃል ሀበ እግዚአብሔር ውእቱ ወእግዚአብሔር ውእቱ ቃል jedhe lakkoofsa 14 irratti ወውእቱ ቃል ስጋ ኮነ وهادر لايلنا قال إنه واقعي فتو إني واقعي سجليت رسول سجلين سن أدامين برباتشوف جولي أدام برباتشوف الدنيا كان مرفع يسوف أدامين موتم ما سات ديبسوف إني سجليت رسول سمير راجدبو إيه فون مارمي كل لتي دبرو مارمي أفتة ووئتو قال سغا كونه وهادر لايلنا نو وجني والسمته نو وجنتئ قل مي اجته تواهيدوت كن اجته غدادا كن توكو تواهيدو كان جدم امانتن تكنيو كان رامد سغليتو فونتئ وانتئ امانتو تواقيو أمس كأننا جفتي كنيا مارميون كان قالت شيرتي أكن جد رئيس إياس النبي بمنفسة ميت مشترو لا مانويل وبنتزي صران زيب هزان تولد لنا ولدمته بلنا مجانا نجد أمين مجانا ما إيسوس كريستوس mucaa dubaroo maariyaam mucaa abbaan moo isa ta'e ilmi Iyyasuus Kiristoos samiirraa gadi bu'eetu maaramiirraa dhalate foon isheetti foon ayyaana isheetti ayyaana fudhatee dhufe inni foon koo nyaadhaa jedhu kun inni dhiiga koo dhugaa jedhu kun inni tokko foon saadhaam inni tokko dhiiga saadhaam kan nyaatamu kan dhugamu foon saadha kan dhugamu dhiiga saadha foonni kun immoo kan argame isa giiftii keenya maaramii keessaa dhalateedha waamicha maqaa isaatiin fammas ulfinni kabajna ta'u ammayyuu hitsaan tawalda lana waldamtuhu belana mucaan dhalate inni dhiiraa sun dhalate mucaan nuu kenname egaa saboota waaqayyoo waan baay'een ka'uun hin danda'a inni qineedhaan dhiyaate inni maahileetii irratti dhiyaate inni qiddaaseedhaan qaddasame sun waan baay'een ta'uun hin danda'a garuu abboonni keenya maal jedhu nama qalbeeffatuuf nama hubatuuf sagaleen tokko hin ga'aa jedhu baga ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos nagaadhaan geessan baga dhalachuu ayyaana qulqulluu laallibalaas baga nagaadhaan geessan
ayyaana dhalachuu Kiristoosiin akka nu ga'e Waaqi Abbaan, Waaqi Ilmi, Waaqa Hafuura Qulqulluun ayyaana cuuphaa isaatiin immoo nagaan ittiin nu haa ga'u. Ayyaanni dhalachuu Kiristoos kun ayyaanota caalan keessa ayyaana guddaadha. Ayyaana duraadhas. Cuuphamuun dhaloota booddee waan ta'eef. Ari'atamuun Gibxitti dhaloota booddee waan ta'eef. Qaraaniyoo gubbaatti fannifamuun Qorontoositti galee soomuun du'uun du'amoo du'aa ka'uun dhaloota booddee waan ta'eef. Utuu Kiristoos hin dhalatiniin dura ammata aalam jedhamee waamama ture. Erga Kiristoos dhalatee booddee waggaan kan hin lakkaa'amneef, umuriin kan hin lakkaa'amneef, barri kan hin lakkaa'amneef, waaqi barri lakkaa'ameef waggaa araaraa jedhamee erga Kiristoos samiirraa gad bu'ee dubaroo maaramiirraa dhalatee booda. Ayyaana guddaadha. Kanaaf mamaarifaadhaan bagannaa caawwataa ayiqoxu geetaa Oromiifadhaan ayyaana qilleen jedhama, ayyaana nagaan jedhama, ayyaana gannaasiin jedhama. Ayyaana qillee kana kan ayyaana gannaa kana gooftaa inni eekaminaay ayyaana guddaa waan ta'eef, ayyaana surraa qabu waan ta'eef, ayyaana sagaleen sun foon uffatee dhufe waan ta'eef, foon giiftii keenya maaramii. Ayyaana keessaa ammas abbayit ba'alaat sagal keessaa yookaan ayyaana gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos qabu keessaa inni sagalii keessaa inni tokko ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Kanaaf ayyaana kana yeroo kabajnu Kiristoos isa samiirraa gad bu'ee saboota Waaqayyoo dallaasaa waa keessatti mataasaa gadi qabatee utuu kiirubeeliif Suuraafeel utuu jiranii dubaroo maaramii keessaa ammoo isa dhalate. Qorri itti hammaannaan saawwii horiin hafuura isaanii isa o'aa sana kennanii fi Kiristoosiin galateeffatan yookaan qorra irraa ittisan kanas yaadachaa Kiristoos isa mataasaa gadi qabate dallaasaa waa keessatti dhalate. تفسيه أو بيتلهم هاجروا مولا نبيات اسم بابيش تولد كريستوس لا لا مست إجتكن وهم بقى كاسورن دنيا كان نسين جد إف كناف كونيا بيتلهم يتكن ألد بيتلهم جتشون من نياتاتي جد أبوني كينيا كنافيم نياتا كنا مو كان أرجم سيفتي جويفتي كينيا مارمي رام كنافيم Abbaan Riyaaqos qaddaasii irratti nyaata gaarii nyaatamuuf dhugaatii gaarii dhugamu kan argamsiifte giiftii keenya Maariyaam si'iidha. Kanaafoo si jaallannaa. Ayyaana kana yeroo ayyaaneffannu namoota harka qalleeyyii waan nyaatan hin qabne, waan dhugan hin qabne, namaa deebisuullee gatii hin dandeenye, borkottaa kaleessa na waamtaniittu amma immoo isin waama jechuu warra utan dandeenye isaanin ofitti hammanne isaanin ofitti qabanne warri nagaan argane nagaa walii buufne warri wal hin jaallanne wal jaallanne biyya keenyaaf nagaa uummataafis nagaa tasgabbii Waaqayyo biyya keenya Itoophiyaa biyya nagaa biyya jiruu biyya jireenyaa akka nu godhuuf lola akka nurraa fageessuuf bubbee akka nurraa fageessuuf beela akka nurraa fageessuuf hamaa hundumaa akka nurraa fageessuuf inni aadaa akkuma jirutti ta'ee isa kan macaafa qulqulluutiin isa kan mana amantaa Tawaahidoo Ortodoksiitiin seera sanaan immoo akka kabajnu ayyaanni Abbaa ayyaanni Ilmaa ayyaanni Hafuura Qulqulluu kadhannaan giiftii keenya Maaramii eegamsa argamootaaf kadhanni qulqullootaa anaaf isinii wajjin haa ta'u. Jajjabeessee kan na jalqabsiisee kan na xumursiise Waaqayyoof galanna ta'u ayyaana nagaa ayyaana gaarii.